Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota kiyya maashaallah tabarakallah Dubaay hadda baay'eetu roobee jira. Itoophiyaa fakkaata jirti biyya keenya jechuudha. Baay'ee nama namedha obboleen kiyya. Way akkatti nama mararu laala obboleen kiyya. Baay'eetu kun nama marara warri Dubaay yookaan biyya memoreetti keessatti obboleen kiyya siluma gibbiin kiyya akka biyya keenyaa fakkaatti muka garaagaraa jira. Akkuma argitan haala kanaan xiqqaan godhee roobee jira. Baay'ee das namadha. Warra akka keenyaa kana bakka roobeeru haala manatti ol galee sarraatiinyaadhaan mukaa jaadha obboleen kiyya nama dabalataan keenya akka jiru bakka riidhaan ol galee maskootii feerraan ol gala waan ta'eef siniin jedha. Gabba isin argisiisuu immoo kana caala mubaarii kiyyaa billabbee baadhee akkasii siniin jedha. Ta'uudhuma dhiisee akkatti akkuma argitani haala way waan isin fakkaattu yoo isiniin jedha. Baay'ee das namedha jira bokkaan. Way fuulan baadii kiyyaarra akkuma balleessu na fakkaate. Akkuma argitani akkuma kana dukkaneessee baay'ee roobee jira. Kanaaf akkana haala kanaan roobuu jira bokkaanii nu biraa isiniin jedha. Argitanii obboleeyyantii isiniin jedha. Baay'ee das namedha. Itoophiyaadhuma keenya fakkaatee raadha Imaaraatiin. Kanaafuyyuu baga gammaddan baga gammanni isiniin jedha warri Dubaay keessa jirtanii. Baay'ee roobe wallaa dhugaa dubbachuuf taanaan osoo gibbii gabba'ee immoo lolaa isaa san argisiise baay'ee tokko. Kan keenyaan sirra lolaan hin ta'u malee isiniin jedha. Innaa kanneen warreen akka kan keenyaa kana isinii roobee baga gammaddanii. Baay'ee namatti tolaa garuu xiqqoo wanti nama tinaadhu baay'ee waan na waraabsisa ta'eefi baay'ee tokko das namedha. Ambokkaa keessa deemuun jiraat ilaallee hin qabu biyya kana isiniin jedha. Hordoftootuma kan argisiisa dhee waay like share subscribe gochuun daganna. Waay isiniin jedha. Akkuma argitanii gibbii gadammoo baay'ee guutee jira jechuudha akka haroo obboleen kiyya. Akka haroo fuulduree mana keenyaa akkuma argitan baay'ee guutee jira bishaan jechuudha. Akkasuma nama kana fakkaata. Bakkuma hirtanutti nageenya isiniif baay'eetu hordoftoota koochaa isiniin jedhee jira. Wallaahi biyyuma keenyatti fakkaate daasnee dhimma obboleeyyan tiyya baay'ee namatti tola.